Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokkoon ni amanna. Ameen. Kabajamoota jaalatamoota maatiiwwan Waaqayyoo, Waaqayyoon kan jaalattan, Waaqayyoo isiniin kan jaalatu. Hordoftoonni chaanaalii keenyaa hundumti keessan akkam ooltanii, akkam jirtu, akkam yoo nageessanii. Guyyaa har'aatiin kan nu qaqqabsiise Waaqni abboolii keenyaa galanni ulfinni teessoo isaa Aariyaam irratti isaaf haa ta'u. Maqaan haadha keenya qulqulleetti dubroo Maariyaamii maqaan ishii, ergamoonni Waaqayyoo maqaan isaanii kan galatoomee kan ulfaatee nuuf haa ta'u. Guyyaa har'aa kana waa'ee kadhannaa barumsa keenya walitti fufiinsaa karaa wangeeltuubii kan isinii dhiyaatu kutaa lammaffaa ni ilaalla. Yeroo darbe waa'ee kadhannaatiin kan wal qabatu ka'umsa keenya wangeela Maatiyoos boqonnaa 7 gubbaa irratti qosoqqosaa isiniif banama kadhadhaa ni argattu kennaa isiniif kennama kan jedhu dubbii sagalee Waaqayyoo ka'umsa yookiin immoo jalqaba taasifachuudhaan kutaa tokkoffaa keessatti seensa kadhannaa, bakka kadhannaa fi iddoowwan kadhannaa, yeroowwan kadhannaa, keessumaa kadhannaa maaddii immoo kan jennu yommuu buddeen nyaannu, yommuu dhugnu kadhannaa kadhannu waliin laalleerra. Egaa har'as kadhannaa yeroo hundaa kan jedhu yeroo hundumaa kan kadhatamu waggaa hanga waggaatti yommuu kadhannaawwan warra kaan qaqqabsiisnu yookiin immoo kadhannaawwan warra kaan taasisnu kadhannaan kun isin hafuu jechaadha. Yeroo hundumaa kadhannaan kun ni taasifama jechaadha. Waan ta'eedhaaf guyyaa har'aa kana immoo kadhannaa hundee amantaa kan jedhudha. Kadhannaa hundee amantaa. Isa kanaaf kadhannaa yeroo hundumaa guyyaa har'aa kana walitiin ni ilaalla. Kadhannaa jechuun namaaf Waaqayyoo, Waaqayyoof nama kan walitti fidu riqicha yookiin immoo wal qabsiistuu jechuudha. Kadhannaa jechuun namoota irraa gaafa rakkinaas, gaafa dhiphinaas, gaafa qorumsaas, gaafa gammachuus Waaqayyootti kan dhiyaatu. Kanaafidha kadhadhaa ni argattu waan barbaannu hundumaa cubbuutiin alatti, hojii hamaatiin alatti Waaqayyoon waan kadhannu hundumaa nu hin dhowwatu jechaadha. As keessatti kadhannaa gosoota baay'ee jira. Kadhannaa hafuura hamaa irratti kadhatamu, kadhannaa yeroo nu dhukkubu kadhannu, kadhannaa yeroo ciisnu kadhannu, kadhannaa yeroo karaa deemnu kadhannu, kadhannaa biyyaaf kadhannu, kadhannaa obbolootaaf kadhannu, kadhannaa waldaaf kadhannu, waa baay'ee asirraatii barannaa hanga dhuma barnoota keenyaatti nu hordofuudhaan barumsa sinirraa kennamu akka fudhattanii fi haaraa kan taatan sabiskiraayibii gochuun akka nu jajjabeessitan mallattoo bilbilaa tuquudhaan hundarra keessanii ergaa yookiin immoo lallaba sirraatii darbu akka barattan maqaa Waaqayyootiin isin beeksisna. Guyyaa har'aa kana kadhannaa hundee amantaa kan jedhudha. Hunduma kan uume Waaqa tokko kan ta'u Waaqa Abbaatti ni amanna. Samii fi lafa kan uume addunyaa mul'atu kanaa fi kan hin mul'anne otoo hin uumamin isa wajjin kan ture abbaa ilma kan ta'e Waaqa tokko Yesuus Kiristoos ni amanna. Ifa ifarraa argame, Waaqa waaqarraa argame, kan dhalate malee kan hin uumamne, waaqummaa isaa malummaa isaatiin abbaa wajjin kan wal qixxaatu, wanti hundumtuu kan isaan ta'e samiirras lafarras kan jiru, isaatiin malee homtuu kan ta'e hin jiru. Nu fayyisuuf samiirraa gadi bu'ee hojii hafuura qulqulluu qulqulleetti dubroo Maariyaam irraa nama ta'e nuuf jecha fannifame. Bara Philaaxoos Pheenxenichaa gidiraa arge. Bara Philaaxoos Pheenxenichaa gidiraa ni arge. Ni du'e ni awwaalame. Guyyaa sadaffaatti du'a mo'ee ka'e. Akkuma kitaabolee qulqulluu keessatti barreeffaman ulfinaa fi galataa gara samiitti ol ni ba'e. Mirga abbaa isaas ni taa'e. Lammaffas warra du'anii fi jiran irratti murteessuudhaaf galataan ni dhufa. Barri mootummaa isaa dhuma hin qabu. Hafuura qulqulluutti ni amanna. Innis gooftaa keenya kan nuuf kennu abbaa irraa kan ergame abbaa fi ilma wajjin tokkummaan ni sagannaa fi ni galateeffanna. Innis raajota irra bulee kan dubbate hundumaa ol kan ta'u duukaa bu'oonni Kiristoos kan walitti qaban ijaaran ulfaata mana keessaa tokkotti ni amannaa. Cubbuu kan ittiin haqamu cuuphaa tokkotti ni amannaa. Warri du'anis booda akka ka'an ni abdanna. Jireenya isa dhufu hanga bara baraatti amiin jechuudhaan
kadhannaan amantaa isa kana fakkaata. Keessumaa kadhannaan kun kadhannaa amantaa yookiin immoo hundee amantaa bu'uura amantaa jedhamee kaa'amee jira jechaadha. Isaan kun kadhannaa yeroo hundaa jedhamaniitu beekamu. Kadhannaa yeroo hundaa jedhaniitu mallattoo fannoo gooftaa keenya irraa hanga kadhannaa xumuraa kadhannaa giiftii keenya jedhutti kadhannaa kadhatamu jechaadha. Xumurri isaa yaa giiftii keenya Maariyaam nagaan siif haa ta'u jechaa siif saganna bineensa hamaarraa akka nu oolchituuf si kadhanna deessuu haadha kee Haannaaf jedhi abbaa kee fi Yaaqeemiif jedhiiti. Waldaa keenya irra nu eebbisi Waaqayyoon kan durbummaan kan deesse kadhannaa giiftii keenya Maariyaam Luqaas 1:46 hanga 54 jiru Maaramiis jette lubbuun koo Waaqayyo guddaa ni galateeffatti hafuurri koos Waaqayyo guddaatti ni gammaddi salphina garbicha isaa argeera'oo kunuu har'aa jalqabee dhaloonni hundumtuu na galateeffatu innis hojii guddaa naaf raawwateera maqaan isaa qulqulluudha dhiifama isaas warra isa sodaatanidha dhaloota hanga dhalootaatti humna sirree isaanii taasise akka yaada garaa isaaniitti warra of tuulan isaaniin bittinneesse warra jabootas teessoo isaanirraa isaaniin salphise warra beela'anis arjummaa isaatiin isaaniin quubse sooressoota sarka duwwaa hambise dhiifama isaa akka yaadatuuf Israa'el garbichicha simate abbootii keenya Abrahaamii fi sanyii isaa hanga barbaraatti amiin. Erga jenneen booda kun xumuraa kadhannaa yeroo hundaa yaa giiftii keenya Maariyaam mallattoo fannoo gooftaa keenya irraa hanga yaa giiftii keenya Maariyaam jedhutti kadhannaa yeroo hundaa jedha. Erga kana xumurreen booda guyyaan har'aa wixata yoo ta'e wixata, kibxata yoo ta'e kibxata, jimaata yoo ta'e jimaata, sanbata yoo ta'e sanbata, dilbata yoo ta'e kan dilbataa bakka isaa baafannee kadhannaa guyyaa sanaa taasisna. Sadaffaa irratti bahaa ifaa galata ergamootaa ergamoonni golga keessatti Maaramiin Haddaasiyu Xaayiwaa galanni siif haa ta'u jechaa ishee galateeffatu jechuudhaan kan kaa'amee jiru gara sana deemnaa jechaadha. Kun sadaffaa irratti kan arganu jalqaba kadhannaa yeroo hundaa baafannaa hanga yaa giiftii keenya Maariyaam jenneen hanga xumurreen booda guyyaa sana laallee kan guyyaa sanaa baafannaa sanaatiin kaasnee galata ergamootaa yookiin immoo yuwaddisuu waa malaayitti kan jennu ergamoonni golga keessatti Maariyaamiin Haddaasiyu Xaayiwaa galanni siif haa ta'u jechaa ishee galateeffatu. Ergamaan Maariyaamiin jecha fudhadhu jechi akkasii gara keetti ni dhufa. Garaa keetti ni bula. Akkamitti mana hiyyeessaa bula akkuma hiyyeessaa samiirraa bu'ee amanamummaa ishee amanamummaa isa taasisee dhalatee jenneetu kana xumurra. Sanaan booda kadhannaawwan keenya keessatti kadhannaa tokkorraa gara kadhannaa biraatti gaafa ceenu yaa abbaa keenya jechuu hin dagannu. Fakkeenyaatiif kadhannaa yeroo hundaa gaafa eegallu yeroo tokkoffaa yaa abbaa keenyaa jennaa. Itti aansinee kadhannaa yeroo guyyaa sanaas erga xumurreen booda gara kadhannaa galata ergamootaatti deemnee xumurree dhumarra yaa gooftaa keenya yaa uumaa keenya jennee waanuma beeknuutiin nagaan ganama yoo ta'e nagaan na bulchite nagaan na oolchi. Galgala yoo ta'e immoo nagaan na oolchite nagaan na bulchi. Nu dhukkuba yoo ta'e kan dhibamaa jiru kana namaarii dhiifama keenyaa godhi biyya keenya yaadadhu. Yeroo kadhannaa keenya isaanii keessanii na yaadadhaa. Nu hin dagatiinaa warra jedhaman hidhamanii mana hidhaa kan jiran dhibamanii mana yaalaa kan jiran hojii hafuura hamaatiin kan hidhaman rakkoo garaagaraa gidiraa qorumsa garaagaraa keessatti kan argaman yaadadhuuni. Biyya keenyas yaadadhu. Walii keenyaas nagaa kee kenni. Anas nama amantaa na taasisi hafuura hamaa narraa fageessi kaayyoo koo naa milkeessi nagaa kee naaf baay'isi jalqaba koo otoo hin ta'in xumura koo naaf bareechi jennee waa keenyatti erga himneen booda dhumarra yaa abbaa keenyaa jenna. Keessumaa yaa abbaa keenyaa kan jennu kun jalqaba kadhannaa irrattis kan ta'u xumura kadhannaa irrattis kan ta'u yookiin immoo kan taasifamudha jechaadha. Yookiin immoo akkuma nama qoraan funaanee qoraan
caakkaa deemnee erga funaanneen booda gara manaatti hiinee kan ittiin galchinu maalidha? Quncee yookiin immoo funyoo yookiin immoo hiddaan akkuma hiinu kadhannaa keenya bakka geenyetti kadhannaadhaan yookiin immoo yaa abbaa keenya kan jedhuutiin hidhaa deemnaa jechaadha. Kanaaf egaa seerri kadhannaa, haalli kadhannaa yoomidhaa kan jedhuudhaaf sa'aatii kamidhaa kan jedhuuf asirratti wanti nuti beekuu qabnu kadhannaan kiristaanna kan ta'e tokko yoo danda'e guyyaatti yeroo 7 kadhachuu qabaa jedha. Yeroo meeqaa? Guyyaatti yeroo 7. Sa'aatii meeqa irratti maaliif maal jecha kan jedhu immoo waliin kan laalu ta'a jechaadha. Hanga dhumaatti kutaawwan barnoota keenya jiran jalqaba hanga dhumaatti hordofuun dirqama ta'a. Egaa waa'ee kadhannaa gaafa laallu nun waan hin qabne isa nuu kennutti ergaa keenya rakkoo keenya dabarsuudha. Kiristaanni yeroo 7 kadhata isiniin jedheera. Yoo danda'e yeroo 7 dirqama kadhachuu qaba. Yoo dadhabe immoo guyyaatti sa'aatii kadhannaa sana biyaansi xiqqaate yaa abbaa keenya sa'aatii kadhannaa sana yaadachuun dirqama isaa ta'aa jedha. Yoo dadhabe immoo ganama fi galgala kadhachuun dirqama isaa ta'a. Kadhannaan dhuunfaan ni kadhatama, tokkummaan waldaadhaan ni kadhatama, kadhannaan mana amantaatti ni kadhatama, kadhannaan mana keenyatti ni kadhatama. Keessumaa inni mana keenya bakki kadhannaa keenya haalli isaa suura qulqullootaatiin kan miidhage ta'uun dirqama ta'a. Yeroo kadhannu immoo ija keenya ol kaasne akka abbaa keenya nu barsiisetti gara samii ol laalee akkuma inni kadhachaa turetti gara samii laallee samiirra kan jiru hundumaa ol kan ta'e gara Waaqayyootti kadhannaa keenya dhiyeessinaa. Fannoon gooftaa keenya suuraan haadha keenya qulqulleettii dubroo maaramii qulqulloota raajota wareegamtootaa jiraachuudhaan badii keenyaaf, yakka keenyaaf, cubbuu keenyaaf boo'uudhaan, gadduudhaan kadhachuun dirqama keenya ta'a. Imimmaaniitiin jilbeeffachuudhaan kana gosoota kadhannaa keessatti kutaa itti aanu keessatti waliin ilaaluu dandeenya jechaadha. Kadhannaa yeroo hundaarra jirraa. Ti'aanee kadhannaa yeroos barbaachisaadha. Baay'ifaa barbaachisaadha. Kun kadhannaadha. Guyyaa har'aa kana amma kana erga deemneetiin booda kanatti aansee immoo gosoota kadhannaa fi sa'aatii isaanii kadhannaa biyyaaf ta'u, nama dhibameef kadhannaa kadhatamu, hafuura hamaatiin nama qabameef kadhannaa kadhatamu, eebba argachuudhaaf kadhannaa kadhatamu, nagaa argachuudhaaf kadhannaa kadhatamu, kadhannoota jiran gosa garaa garaa keessumaa afaan Amaariffaatiin kan beekame miti kuni, Oromiffaatiin kan beekame miti. Afaan Amaariffaa irratti biyyaaf kan kadhatamu, yeroo abdii kutan kan kadhatamu, warra hamaan irratti hojjetanii jalaa ba'uudhaaf kan kadhatamu, yeroo karaa deemnu kan kadhatamu, yeroo nyaata nyaannu kan kadhatamu, walii gala gosoota kadhannaa fi bakkeewwan barbaachisummaa kadhannaa yeroo kadhannu immoo maal jennee akka kadhannu, kadhannaa keessatti immoo gosoota kadhannaa maal akka jennee kadhannuu fi kadhannaa keessatti wantoota hin barbaachisne immoo
beeknee ilaaluun dirqama keenya ta'aa jecha. Fakkeenyaatiif kadhannaawwan hin barbaachisne keessaa fakkeenyaatiif namni akka du'u, namni akka badu, yakka akka irra qaqqabu, akka inni hin jiraanne, akka inni du'u, akka inni badu yoo kadhanna ta'e Waaqayyo kadhannaa kana hin fudhatu. Yaada lubbuu irratti hundoofne yaada foonii dhiisuun dirqama ta'a. Badii namaatiif, hinaaffaa namaatiif namarratti kakaane waa'ee du'a namaa, waa'ee baduu namaa, waa'ee cabuu namaa, waa'ee barbadaa'uu namaa kadhanna yoo ta'e kadhannaan kun hin barbaachisu. Fakkeenyaatiif kadhannaa hin barbaachisne ta'uus hin dandeenye namni waaqa ta'uu hin danda'u. Fakkeenyaaf nam tokko yoo Waaqayyo akkan waaqa ta'u na taasise otoo jedheeti kadhannaa kun kadhannaa miti. Namni tokko abaluun na ajjeesi, na daffa'i, na balleessi jedhee yoo kadhate kun kadhannaa miti. Kadhannaa akkasii Waaqayyo hin fudhatu. Kadhannaa Waaqayyo fudhatuu fi kadhannaan Waaqayyo hin fudhanne gargar baasuu qabna. Bargit kan nu fayyadu Waaqayyoon hin dhorkatu. Kan nu hin fayyine Waaqayyoon hin barbaachisu. Dubartiin tokko ijoollee ishii lamman qabattee gara gooftaa keenyaatti dhufte. Yeroo kana isa tokko giraash maach, isa tokko immoo qanyaash maach. Isa tokkiin immoo isa tokko karaa bitaa, isa tokko immoo karaa mirgaa godhee aangoo kenneefi Waaqayyoon akka isheedhaa muudu barbaadu. Dubartittiin kun kadhannaa akkasii Waaqayyoon hin barbaadu. Nama Waaqayyoon qixxeessuun hin danda'amu. Namni ergamaa ta'uu hin danda'u. Namni nama ta'eetu jiraata. Namni biyya bulchuu danda'a, samii bulchuu hin danda'u, yookiin immoo waaqa ta'uu hin danda'u. Hawwiin jalqabaas Addaamiif Hewaan kan isaan kuffise, Hewaan nama ta'urra waaqa ta'u, jaamaa ta'urra ilaalu, yaadni foonii isaanii, ijji foonii isaanii hojii hammeenyaa itti ilaalan akka isaanii banamu fedhanii barbaadani. Kanaaf kadhannaa keessatti kan nuuf hin malle gaafachuu hin qabnu. Kan nu hin barbaachisne gaafachuu hin qabnu. Kan nu barbaachisuu fi kan nu fayyadu qofa Waaqayyootiin gaafanna. Kanan ta'u taanaan kadhannaan keenya fuula Waaqayyoo fuulduratti fudhatama hin qabu jechaadha. Kadhannaa fudhatama qabu kadhachuudha. Kadhannaa hin barbaachisne agul tsaloot kan jedhamu, kan nu awwaaxaane, kan nu hin fayyanne yoo kadhanne Waaqayyoon nuuf hin kennu. Inni biraan Waaqayyoon waan nu hin barbaachisne nuuf hin laatu. Jireenya keenya keessatti Waaqayyoon kan nuuf ta'u malee, Waaqayyoon kan nu fayyadu malee, Waaqayyoon kan nu hin fayyanne nuuf hin laatu. Abbooliin keenya kakuu moofaa keessatti kadhannaadhaan fayyadamanii suga Waaqayyoo baay'ee argataniiru. Abbooliin keenya kakuu haaraa keessattis kadhannaadhaan eebba Waaqayyoo, suga Waaqayyoo argatanii ittiin fayyadiiru. Du'a jalaas, ibidda keessaas, bishaan danfaa keessaas ittiin ba'aniiru. Seera uumamaa boqonnaa 30:17 gubbaa irratti Waaqayyoonis kadhannaa Liyaa ni dhaga'e, ishiinis ni ulfoofte, ilma dhiiraa 5ffaas Yaaqoobiif deessee jedha. Haati warraa Yaaqoob, haati warraan isaa Liyaa kan jedhamtu yeroo sana ilma barbaaddee ilma argachuu feetee Waaqayyootiin kadhattee jedha. Fakkeenyaaf namni tokko qabeenya barbaade yoo kadhate, namni tokko gaa'ila barbaade yoo kadhate, namni tokko fayyuu barbaade yoo kadhate, namni tokko jaalala barbaade yoo kadhate, namni tokko suga eebba barbaade yoo kadhate Waaqayyoon isa hin dhowwatu. Liyaan fedhishii daa'ima argachuu, ilma dhiiraa argachuu fedhashii waan ta'eedhaaf Waaqa ishii kadhatte. Yaaqoobiifis ilma dhiiraa 5ffaa deessee jedha.
Kadhannaan sirrii isa kanadha. Yeroo kadhannu immoo qulqulluu taanee dhiyaachuudha. Keessa keenya jal'inni jiraate, hinaaffaan foonii jiraate, dabiinsi jiraate, badii namaa otoo hin yaadin keessi keenya kadhannaaf qophaa'u. Yeroo tokko tokko keessi keenya hin qulqulloofne yoo ta'e, keessi keenya rakkoo qaba yoo ta'e, keessi keenya hidhaa qaba yoo ta'e, Waaqayyo kadhannaa keenya hin fudhatu. Qajeelummaadhaan Waaqayyoon kadhannaa namaa kan dhaga'u. Yawwaahinnatu yookiin immoo kisoomina, tiitinnaa kan jennu sana. Waaqayyoon kadhannaa keenya kan inni nuu dhaga'u. Inni biraan macaafa Saamu'eel isa duraa boqonnaa 1 kaasnee gaafa ilaallu Haannaan maseena dhabduu taatee dubartii jiraachaa turtee jedha. Yaa'uun beekama biyya keenya keessatti namni hin deenye gaangee jedhama. Gaangeen uumama ishiitiin hin deessu. Arraba baay'ee qaba. Boquu gan nama cabsa. Dhugumatti የማይወልዱ ሴቶች ከሰው እኩል መራመድ መቆም አይችሉም። እቺ የማትወልድ በቁሎ ተብላ ስለምትሰደብ namni hin dhalle gaangee kana jedhamte gaangee sana jedhamte waan abaaramtuuf nama faana oolu nama faana deddeebi'uu hin dandeessu. Gaafa dhala namaa agartu itti gadduu dandeessi. Haannaanis nama akkasii turte. Garuu isheen yeroo hundumaa Eeliin mana Waaqayyoo inni tajaajilu fuulduratti dhuftee waa'ee badii ishii waa'ee eebba daa'ima dhabuu ishee kana Waaqayyoo itti boo'aa turte. Bara baay'ee Waaqayyo fuulduratti kufte, bara baay'ee gaddite, imimmaan ishee boosse. Eeliin maal jedhaan? Maal dubartittiin kun yeroo hundumaa dhuguudhaan machaa'uudhaan dhufteetu na jeeqxi. Yaa dubartittiin nana machiin kee kan isin hin gadhiisne. Namoonni rakkoo keenya otoo hin beeknu irratti murteessu. Gaafa nuti kophaa haasa'aa deemnu, gaafa nuti rakkoo keessa keenyaa baasne mana amantaattis lafa jirruttis himachaa deemnu, maal namichi kun hin maraati qofaa haasa'aa deema. Dhugumatti dhabuun qofaa nama haasofsiisa. Dhibeen qofaa nama haasofsiisa. Qofummaa nama baasa. Dhabuun dhuguma keessuma rakkoo dhabarra. Dhabeenya keessaa immoo qabeenyi hin dhufa. Daa'ima dhabuun, dhala dhabuun baay'ee ulfaata. Dubartittiin kun baay'ee gadditee baay'ee boossee lakki ani machaa'ee miti ati wayin xajjii yookiin immoo booka dhugdee machoofta akkuma naan jette kana miti. Yaadni koo ani Waaqayyo waliin wanta dubbadhu qaba, waadaan qaba, kakuu qaba Waaqayyo waliitiin malee machaa'ee dhugee miti. Yeroo hundumaa mana qulqullummaa dhufee kanan jeeqaa jiru jette. Yaa Waaqayyo yoo naa kennite gadameessa cufte kana yoo bante tajaajila mana keen taa'isa jechuudhaan waadaa galtee jedha. Waadaa galte. Yeroo jalqabaatiif ilma jalqabaa Saamu'eelin argatte. Boqonnaa 2 irratti isin arganna kana. Sanaan booda Waaqa ishii galateeffatte. Haannaan maqaa isaa Waaqayyo irraa kadhadhee argadheera. Mucaan kun mucaa wareegaati gaafa jettu maqaa isaa Saamu'eel jettee. Saamu'eel jechuun ከእግዚአብሔር ለምኜ አግኘዋለሁና አግኝቼዋለሁና ስሙ ሳሙኤል ብላ ጠራች። ሳሙኤል jechuun Waaqayyo irraa kadhadhee argadheera jechuudha. Waaqayyoon dhuma ture, bara baay'ee ture. Haannaa daawwate mucaan ishee tajaajila mana qulqullummaa ta'edha gabaabumatti. Baay'een hin jiru. Abrahaam dullummaa keessa, Zakkaariyaasin dullummaa keessa, Haannaa yeroo dhumaa keessa Waaqayyo isaan yarte maaliin kadhannaadhaan. Kanaaf waan dhabne Waaqayyootti beeksisuun dirqama ta'a. Waan dhabne Waaqayyoon gaafachuun dirqama ta'a. Aarsaa keenya qabannee gara mana qulqullummaatti dhufnee rakkoo keenya hundumaa Waaqayyootti dhiyeessuun barbaachisaadha. Kennaa isiniif kennama qosoqosaa isiniif barama kadhadhaa ni argattu jechuudhaan gooftaan keenya waan nuti dhabne otoo beeknu akka kadhannu nu barbaada. Hanqina keenya Waaqayyo beeka. Garuu hanqina keenya kan akka nuu guutamuuf nuti dhiyeessuu qabna. Sababa ta'uu qabna. የጥያቄዎቹ ሁሉ መጀመሪያ ላጣነው ነገር እንድናገኘው ዋን ደምነ ሁንዱም አካ አርገኑዳፍ ጀልቀበ ጋፊ ዴሱን በርባቺሳታ ኑራቲ ከነንተው ታናን ዋቀዮን ጨልሴን ኡላን ጨልሱን ሳበር ኑሚዱዳፍ ሚቲ ዋን ዶርከቹን ሳበር ኑሚዱዳፍ ሚቲ ኤበሳኑፍ ባይሱዳፍ
Kutaa itti aanu gosoota kadhannaa keessaa gosa kadhannaa ta'uu qabannee dhiyaanna. Maali laata kan biyyaati moo? Asitti immoo as keessaati yeroowwan kadhannaa mana kiristaanaa torban, yeroowwan kadhannaa mana kiristaanaa lamman, yeroowwan kadhannaa mana kiristaanaa torban keessaa maal maalidha? Isa yoo dadhabne maal goona? Isa lammataa yoo dadhabne gosoonni kadhannaa mana kiristaanaa sadi jiru. Isaan kana keessaa immoo kan biyyaa kan garaagaraa waan qabuuf itti fufa barnoonni keenya. Sabiskiraayibii gochuudhaan nu dhaggeeffadhaa. Oolii taayisaa yeroo viidiyoo kana eegaltan laayikii gochuun ni ishina. Kennaan waaqa abbaa arjummaan afur qulqulluu eebbi haadha keenya qulqulluu yeroo maaramii dhiifamni gooftaa keenya hunda keenya duukaa ta'u wangeeltuu hordofaa daawwadhaa barodhaa gaaffii qabdan gaafadhaa horaa bulaa deebana waaqa isin faana ta'u torbee barumsa kutaa sadaffaatiin walagarraa waa'ee kadhannaati kadhannaa keessan waaqayyo isin haa dhaga'u.